Gaachanni sabaa woboon zoonii Baha Oromiyaa Aanaa Gumbii Bordoddee, zooniin Giddu-galaa Oromiyaa fi zooniin Lixa Oromiyaa Aanaa Bakko Tibbee fi Aanaa Iluu Galaan keessatti tarkaanfii ilaalee isaa fi cimaa ta'e waraana PP irratti fudhachuun loltoota PP hedduu ajjeesee madeessuun meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkatee injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Godina Arsii Aanaa Sirkaa keessatti waraanni mootummaa PP dargaggoo tokko Ajjesani Awwala dhorkuu fi namoota ukkaamsanii gara dirree waraanaatti geessaa jiraachuu himan. Godinoota Wallaggaa keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan haleellaa hawaasa Oromoo irratti raawwataniin hawaasni nagaa dararaa hamaa keessa jiraachuu himan. Hagayya 12,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Arsii Aanaa Sirkaa keessatti waraanni mootummaa PP dargaggoo tokko Ajjesani Awwala dhorkuu fi namoota ukkaamsanii gara dirree waraanaatti geessaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Baha Aanaa Sirkaa guutuu keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP afaan qawweetiin dargaggoota gara dirree waraanaatti guuruu fi namoota didan ammoo ajjeechaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himanitti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP tooftaa ilmaan Oromoo dirree waraanatti erganii lola roga maraan nurratti banamee jiru qolannee kufaatii irraa oolla jedhu baafachuun dargaggootaa fi daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin geenye dabalatee maatii isaanii biraa afaan qawweetti dhimma bahuun ukkaamsanii kan jiran yoo ta'u namoota hin deemnu jechuun mormii argisiisan tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhachaa akka jiran miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Hagayya 8/2026 dargaggoo maqaan isaa Yusuf Muhammad jedhamu Aanaa Sirkaa ganda duwwaa tokko keessaa sababa inni dirree waraanaa hin deemu jedhe qofaaf waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP maatii isaa fuulduratti rasaasa itti roobsanii ajjeesanii awwaala dhorkachuun reeffa isaa guyyoota 3 bakkee keessa buluu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Gaachanni sabaa woboon zoonii Baha Oromiyaa Aanaa Gumbii Bordoddee, zooniin Giddu-galaa Oromiyaa fi zooniin Lixa Oromiyaa Aanaa Bakko Tibbee fi Aanaa Iluu Galaan keessatti tarkaanfii ilaalee isaa fi cimaa ta'e waraana PP irratti fudhachuun loltoota PP hedduu ajjeesee madeessuun meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkatee injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Gabaasni oduu tanaa akkatti aanutti dhiyaata. Abdiin sabaa woboon zoonii Baha Oromiyaa Godina Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordoddee keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa woboon zoonii Baha Oromiyaa hagayya 11/2026 Godina Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordoddee araddaa ifaa bahee iddoo Bordoda jedhamutti tarkaanfii loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen waraana PP tokko battalatti ajjeesee 2 madeessuun 2 fayyattii harkaan qaqqabee meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa 3 fi rasaasa hedduu duwida loltoota PP irraa hiikkatee injifannoo galmeessuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Ittuma fufuu woboon zoonii Giddu-galaa Oromiyaa fi zoonii Lixaa Aanaa Bakko Tibbee fi Aanaa Iluu Galaan keessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhachuun injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa woboon zoonii Giddu-galaa Oromiyaa fi zoonii Lixa Oromiyaa hagayya 11/2026 Godina Shaggar Aanaa Bakko Tibbee ganda Oosoo Gibee bakka Alangaa jedhamtuu fi Aanaa Iluu Galaan ganda Meettaa keessatti tarkaanfii akka bakakkaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhachuun waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu ajajaan woboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen woboo zoonii Giddu-galaa Oromiyaa fi zoonii Lixa Oromiyaa tarkaanfii cimaa aanota lamaan kana keessatti waraana maafiyaa PP irratti taasisaniin loltoota waraana PP dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesee madeessuun harkaanis qaqqabee injifannoo milkii argatee jiraachuu hoogganni woboo bakkichaa ibseera. Tarkaanfii kanaan meeshaalee waraanaa BKM tokko, snaayiparii tokko, qawwee akaamaa 40, boombii 25, rasaasa bireenii 150, dorooroo 2, rasaasa akaamaa hedduu fi hidhannoolee akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duwida loltoota waraana PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa. Oromiyaan biyya.
Godinoota Wallaggaa keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan haleellaa hawaasa Oromoo irratti raawwataniin hawaasni nagaa dararaa hamaa keessa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hagayya 10,2026 keessattuu naannota murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP humnoota naftanyaa lafaa dhufaa faannoo Amaaraa ofiin jedhan ijaaruun qe'ee Oromootti bobbaasee yeroo ammaa kanatti miidhaa guddaa hawaasa irraan gahaa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo Diichoo keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo ofiin jedhan uummata nagaa irratti dhukaasa banuun sodaa fi jeequmsa kana hordofee jiraattonni haala hammaataa keessa jiraachuu kan himan jiraattonni miidhaan salphaa fi guddaan namoota irra gahuu dubbatu. Jiraattonni akka jedhanitti sochiin hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa faannoo ofiin jedhan naannicha keessatti mul'achaa jiru jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhan. Keessumaa maatiiwwan nagaa daa'imman dubartootaa fi manguddoonni sodaa keessa galanii bakka nageenyaa barbaacha qe'ee isaanii dhiisanii jiraachuu himan. Rakkoo yeroo ammaa akka Oromiyaatti mul'achaa jiru kun egeree Oromoo irratti yaaddoo uumuu kan himan jiraattonni bahaa fi galuuf rakkoo gadadoo jireenyaa argaa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ibsaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.